يا أركفوني الشماء إمام رمو علي سدركا إذن الدنيا تركنتن نجينا فيه كبجان كنا أوان كان رمضة إدو سنجر ترتي سنها ركبو سنجنا يا كانت تاسي إمام رجرانوتس أكون بيكمو دمو تكركرات بيجي تورا سنراتون رندينه كيساتو دم أجندة أيورا مان كنادي مجرو قبطبان سدير رادو بلاي جودا إني جلكبا دم كايرو تيفي وكنامو إمالي ساليا سامي دا مال فكار إمالي ساليا سامي كنادوبان مال تجرا كجرو نسات الله يجو إني لما تا وايد ما artistii kennan gaba fi akkasumas qabsoo bilisummaa oromootiif warra turree karaa saaqee ija oromootaatiif fi ija oromoof oromiyaa kan ta'e artistii Nuhoo gobanaa dubbannaa itti aansinee ammootinu waa'ee qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kan yeroo ammaa kanaa biyya keessa deemaa jirudha dubbanna jechuudha. Egaa gabaabumatti adda-durummaadhaan osoo gama haasaa yookaan ajandaa kiyyatti seenuun duratti artistii kabajamtuu fi jaalatamtuu artistii qaalii Oromoo kan taate qabsooftuu yookaan ammoo seenaa Oromoo uummata Walloo fi Raayyaa irratti seenaa guddaa hojjechuudhaan kan beekamtu sirboota isii gargaraatiin kan beektan artistii Saliha Sami baga Rabbiin hidhaa keessaa si baase yookaan ammoo gura jalaa si baase siin jenna. Inni jalqabaa ammoo kanattaa Sudaan warroota isiin akka iddoo hidhaa sa'a 24 uguramte san keessa akkasiin baatuuf warroota shoora guddaa taphatan diina muftiitii fi akkasumas konsulaa embaasii Itoophiyaa kan biyya Cairo kan biyya Masrii keessa jiru galatoonfachuu barbaada. Warroonni akkasiin achi baatu gootan hundi shoora taphatan maqaa keessa yaamiftuu danda'u galatoomaa siin jedha. Akkasumas simannaa isiitiif jettanii Cairoon magaalaa Cairo keessa jirtan biyya Egypt kan wal guurattanii iddoo sanitti argamtan ishee eeguudhaan akkasitti hamileedhaan ammoo warroota hamileen keessan isin cabee yookaan ammoo tinuu isinitti dukkanaa fakkaatanis baay'ee tokko galatoomaa isin jedhee isin galatoonfachuu barbaada jechuudha. Kanaaf viidiyoo kiyya kana sheer naa godhaa. Dhaamsa kana uummata Oromoo hunda biraan gahaa. Inni jalqabaa bu'urri dhukkubni kaansariin naqarsaan biyya Masrii eessaa eegale. Uggura Saaliyaatti godhamee fi hidhaa isiitii wal qabatee Jaafar Aliitii fi Profeesar Kennisqeel Gabbisaa yeroo Masrii dhaqanii turanitti maaltu akka achitti qophii isaan qopheessine dhoggee uggure eenyu duubaan jira maal fakkaata ka jedhu dhugaa jirtu lafa siniikaa kan namni tokko agarraan dubbatin kan dubbachuuf deemu biyya Masrii keessa ji'a 11 ture. Ji'a 11 ture yeroo durattis riiserchiiwwan garaagaraa nama kophaa kiyyatti dalagaa ture jechuudha. Egaa kan hundi keessan akkuma beektan jalqaba biyya Masrii keessa isarraa jalqabna beeziin isaa koomunitii irraa eegala jechuudha. Koomunitiin biyya san keessa ture koomunitii waldaa jedhama. Koomunitii waldaa Oromoo biyya Masrii jedhamee jira jechuudha. Koomunitii waldaa biyya sanii keessatti warroonni beektonni qabsaa'onni hedduutu jira jechuudha. Sababa kana ta'eef koomunitiin kun ammoo akkuma qabsaa'onni hundi keessa jiranitti koomunitiin kun koomunitii ijaaramaa tokko akka ta'u barbaadamee itti yaadamee ture jechuudha. Egaa qabsaa'onni yookaan ammoo tinuu hayyoottan beektonni koomunitii san keessa turanii fi ilmaan Oromoo biyya san keessa turan kan yeroo ammaa kana biyya Awustiraaliyaa jirtan kana daawwachaa jirtan kan biyya Kanaadaa jirtan kana daawwachaa jirtan kan biyya Awustiraaliyaa jirtan kana daawwachaa jirtan fi biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessa jirtan shiroota biyya san keessa jiran hunda isaa ni beekanii jechuudha. Koomunitiin kun akka hoggansa jaarmaa siyaasaa tokko jalatti galuu fi siyaasni uggurri gama jaarmaatiin haguuggin uummata keenya irra godhamee uummanni keenya fuullee jaarmaa tokko qofa akka gara biraan laallee itti maggaarajuuf yookaan hurrii irra kaa'uudhaaf deemame hin fudhannu jechuudhaan diddaan uumame jechuudha. Namni koomunitii kana harkatti galfachuu barbaade eenyu eessarraa dhufe maqaan isaa hoo eenyu ka jedhu beekuun barbaachisaadha. Gabaabumatti wanni isin jedhu maalidha? Dhukkubni marziin naqarsaan biyya san keessa jiru kaansariin guddaan biyya san irraa baane ka ilmaan Oromoo biyya san keessa jirtan ilaa umrii rakkachuu dandeettan. Ammoo waan nu dubbannu kana yoo laayivii irra baatee dubbatte biyya Masrii keessa ka jiraattu taate waan nama laayivii irra baatee dubbannu taate akkasitti
dhimmi kee Kaanadaa Awustiraaliyaa akka deemtu taate hafta jechuudha. Kana gabaabaa sitti himamu. Qeerroon biyya san jirtan warroonni sooshaal miidiyaa irratti hirmaattan waa'ee dhimma biyya san keessa deemaa jiru information namoota garagaraatiif dabarsaa malee yoo ka dubbatu taate borganama shantaa kee guradhu biyya gali. Yoo inni biyya takka deemuu hin dandeettu kolagaltummaan kee kasaaraadha jechuudha. Namni kolagaltummaa kana rakkoo naqarsaa ta'ee oofaa jiru eenyu ka jedhus itti deemna jechuudha. Jalqaba beezi. Nama maqaan isaa Gumii jedhamu jira. Namni Gumii jedhamu kun kan beeku yeroo achi turetti nama laaptooppiin hoggansa jaarmee adda bilisummaa Oromoo shaneedha. Daawud Ibsarra Eertirarraa nama dhufee jechuudha. Gumiin kun maal godhe waldaya caayaa Oromoo biyya Ijipti jedhee kophatti fottoqee nama dhaabe jechuudha namni kun. Nama waan kana bu'uureesse nama waan kana dhaabe. Gumiin kun Boorana himata. Mee Gumiin Boorana kanaan jedhu dhalataan Oromoo Boorana tokko dhufee wajjin dubbatu. Gumiin eessa dhalate? Eessa dhufe? Gumiin kun eenyu? Maal ture? Beezi background isarraa eegalaati qorannoo irratti geggeessaa. Amma waan imalarra jiru malee bal'inaan siif ibsa ture jechuudha. Gumiin kun nama paaspoortii biyya Keenyaa qabu. Paaspoortii biyya Keenyaa nama qabu. Oromoo Keenyaa nama akka ta'e hundi keenya ni beekna. Hoo dhiira ta'e paaspoortii isaa gabbaasaa makkasu. Yoo ayi ta'u ka jedhan taate paaspoortii biyya Itoophiyaa nutti agarsiisanii. Gumiin kun Oromoo Keenyaati. Afaan Oromoo ni beeka akkan. Namni kun nama Oromoo irratti shira guddaa xaxaa ture jechuudha. Jalqaba walitti bu'iinsi communityidha yeroo uumametti yeroo walitti bu'iinsi community lamaan uumame isaa fi Sheekh Yaaqub namni jedhamu sadarkaa hoggansarra turan. Sheekh Yaaqub kun nama community waldaa kana hogganaa ture. Waan keessa wal beekaniif shira isaan biyya san keessa xaxaa turan waan wal beekaniif Sheekh Yaaqubiif filaayitiin xayyaaraa baateef jechuudha. Filaayitiin biyya sadaffaadha. Banan Sheekh Yaaquub irratti shira inni xaxeen Sheekh Yaaquub eerpoortii shantaa isaa eega galfate xayyaararraa bu'e. Jalqaba beeziin isaa kana tokko jedhama. Sheekh Yaaquubis eenyu akka jedhu mistirii jara iccitii wal beekanii nama wajjin ture waan ta'eef fakkeenyuma namoota biyya wajjin qabsaa fi bilisummaa Oromooti wajjin qabsaa ture. Warrootuma feetan fudhachuu dandeettan. Isaanis harki marroo wal dhiqa akka jedhuun isa xayyaararraa buusan. Gumii jechuun biyya Masrii kaayoo maaliitiif dhufe? Akkami dhufe? Viizaa inni dhufe? Paaspoortii biyya Keenyaatiif Computer Science I think Information Technology University Al-Azhar biyya Masrii Kaayirootti barachuudhaaf nama dhufe Gumiin kun. Gumiin biyya Kaayiroo yeroo dhufe University barataa turetti kolagaltummaa gama UNHCR'tti nama gaafatee ture akkasitti keessiin isaa bishaan nyaatte jechuudha. Dhagaa duuba amma dubbiitti isinii deema bal'inaan jechuudha. Gumiin kun erga biyya sanirraa biyya sadaffarraa kaafu taate xiiqii keessa seenuudhaan caayaa adda bilisummaa Oromoodhaa community dhaaban. Community caayaa adda bilisummaa Oromoo eega dhaabanii biyya san keessa shiroota akkamitti dalagan. Fakkeenya warri gumiidhaan hoogganamu yookaan jaarmanni adda bilisummaa Oromoo shaneedha kan Daawud Ibsaadhaan hoogganamu. Namni kun nama biyya san yuunivarsiitii barate, nama baratoo dheeraa biyya san ture, warroota biyya Masriitii fi dalinnati yookaan intelligensii biyya sanii wajjin harka wal keessa naqatanii jechuudha. He is so smart, he is so active person. Namni kun sirrii malee activeidha, sirrii malee intelligent ta'uu sun mataa jechuudha. Namni kun maal godhuu eegale? Jaarmeen adda bilisummaa Oromoodhaa nama kana bakka buufatee biyya Masrii keessa baay'inni Oromoodhaa fi uummataa yeroo yeroodhaa dhufuun irraa kan ka'e miseensota hedduu biyya san keessatti horachuudhaan keezii biyya sadaffaa akka karaa jaarmee adda bilisummaa Oromootiin argattaniif haala jiru isin mijeessine warra UNHCR wajjin dubbanne biyya sadaffaa yookaan akka isin argattaniif shoora guddaa taphannee isin hojjanna jechuudhaan uummata keenya sossobuudhaan uummata keenya gowwoomsuudhaaf baroota dheeraa biyya san keessatti umurii isaanii dheereffachuu danda'anii jiran. Namni Gumii jedhamu kan obbo Gumii jedhamu kun amma addee Saliha Sami biratti nani kabaja. Nul fesalle. Amma miidiyaa irratti abbaan fidee bahee dubbate. Abbaan fidee waan fidee jedhe accept godhu waan an beeku waan jiruuf jechuudha. Kun eega ta'ee jirutti akkuma jirutti ta'ee walii galtee mootummaa Masriitii fi adda bilisummaa Oromoo jidduutti ta'ee jechuudha.
adda bilisummaa Oromoo jidduutti ta'e jechuudha. Uummanni Oromoodha waliigaltee adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa Masrii jidduu godhame kana beeka. Mootummaa Hayilamaariyaamiin hoogganamuu fi mootummaa Mursii jidduutti mootummaa Abdullah Asisi jidduutti godhame beektanii hin beektan. Yoo beektan gabbaatii irraa dubbaddaa. Nu waan beeknu irraa dubbanna ragaa qabnu irraa dhaabbannee dubbanna jechuudha. Dhugarraa dhaabbannee haqarra dhaabbannee dubbanna jechuudha. Jaarmaa adda bilisummaa Oromootii fi adda bilisummaa Oromoodha kan Daawud Ibsaan hoogganamu kan ministeera hajaa alaa isaa biyya Masrii godhatee eenyu nama Gumii jedhamu kanaa jechuudha. Yaa dhagaa Oromoo sammuu keessan bal'ifadhaa bayyanadhaa. Yaazoo kabbabaa namni biyya san fide eenyu yaazoo kabbabaa akkamitti dhufe kaa'uun isaa maal ture ka jedhus xiinxalaatii beekaa jalqaba jechuudha. Namni Gumii jedhamu kun shoora inni taphate siniimaati. Mootummaa afaan Arabaa beeka, akkam biyya san beeka, intelijentii yookaan dandeettii biyya Masriitiin wal beeka. Sirriitti waan uummata kanaan wal beekuuf jecha biyyi Masrii maal barbaaddi? Uummanni Oromoodha naannoo tokko jiraata. Naannoo jiraatu kana keessatti baay'een isaanii 10,000 ol ni caala ture. Namni 10,000 jechuun biyya san keessatti namni kun waan adda addaa dalaguu danda'a gama nageenya tasgabbii biyya saniitiif rakkoo uumuu danda'a. Kanaafuu warroota rakkoo uuman akka atattamatti to'annoo jala oolchuu danda'aniif isaan keessaa nama qabatan. Nama isaan qabatan kana keessaa tokko isa jechuudha. Jaal Daawud Ibsaa nama kana yeroo laaptooppii ergee fi koominiitii wal caayaa dhaaban. Koominiitii caayaa erga dhaabee booda warroota fotoqee achirraa bahee jira. Maqaa isaanii dha'uu hin barbaadu. Keessa seenullee hin barbaadu. Dubbiin tun dubbii namoota lamaa ta'uuf deemti jechuudha. Dubbii Arsiif dubbii Harargee waliif fakkeessuudhaaf shirri biyya san keessatti xaxamaa ture. Ilmaan Oromoo Arsii fi ilmaan Oromoo Harargee hagam takka akka walitti diina alagaa caalu waliif fakkeessanii akka bineensatti akka bulgutti walitti kaasanii akka isaan walirraa baqatan akka du'a walirra dhaabbanne akka isaan taaziyaa walirra dhaabbanne akka gartee isaan cidha waliin dhufne kaaya waliin dhufne rakkoo jirtuu fi gammachuu jirtu akka waliin qooddanne gartanii yeroo fakkeenyaaf guyyaan gootota ayyaana gootota jedhanii kabajan bakka tokkotti hin kabajan ture alachi ture mataan kiyya lachuu qaba kabajachaa turan yeroo ayyaana gartee waboodhaa jedhan bakka tokkotti hin kabajan ture mallaqni sassaabamus yookaan ammoo tumsi yoo jiraatu taates hunduu garagaratti guuraa ture jechuudha. Kaansarii naqarsaan achirraa dhufe jechuudha. Namni kun Oromiyaa keessatti nama dhalate osoo hin taane nama Oromoo Boorana yookaan Garrii keessatti nama dhalate. Namni Gumii jedhamu kun I know him. Namni akka kiyya Gumii beeku numa jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Achi dhaga kana booda gama dubbii kiyya qabxiireef akkasitti isin deebi'a. Rakkoo dheessaa dhufte waliigaltee adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa Masrii jidduu godhatametti isin hima. Waliigalteen mootummaa biyya Masriitii fi adda bilisummaa jaarmaa adda bilisummaa Oromoo jidduutti godhame waliigaltee bishaan hidhaa laga Abbayyatiin wal qabata. Dhageettanii yaa Oromoo sammuu keessan bal'isaatii yaada. Mootummaan Itoophiyaadha obbo Mallas Zeenaawii yeroo bakka turetti uummanni Masrii maal godhe? Mootummaan Masrii maal godhe? Husnii Mubaarak osoo aangorraan bu'ii maal gochuu eegale? Akka mootummaan biyya Itoophiyaa yookaan Mallas Zeenaawii baankii gamtaa Awurooppaa irraa ta'uti international world bank irraa akka mallaqa liqeeffachuu hin dandeenyeef uggura garaagaraa sababa garaagaraa keezii adda addaa irra kaa'aa turan jechuudha. Eenyu irra kaa'anii mootummaa Itoophiyaa jechuudha. Mallas Zeenaawii gabbee maal jedhe? Eega isin kadii dantaa ta'e na kennan ijaarraa jedhee laga hidhaa Abbayyaa kana nutiif qoonqoodhaa warri Masrii yoo kun hin jiranne nu guyyaa takkatti akka dhumnu ta'a. Misoomni keenya jallisiin keenya jiruu fi jireenyi keenya bishaan kanarratti kararra'e waan ta'eef yoo bishaan kana kadhannu taate hundi keenyaa'uu dhumaatii ta'a. Uummata biyya Masrii miliyoona 82 ni fixxanii yoo kana kan taane taate waliigaltee warri Biriteen godhantu jira. Bishaan meetira kuubii biyyi Masrii fayyadamuu dandeettuu fi biyyi Suudaan fayyadamuu dandeettu. Meetira kuubii jechuun baay'ina bishaan laga Abbayyaa irraa dhufu laga Turkaanaatiin dhufee waliin makamu kana Abbaay Tafasas warroota jedhamantu jira. Abbaay Tafasas warroota kanarraa biyyoonni lameen kun fayyadamuu qaba. Biyyoonni kun laggeen iddoo qabaniif itti fayyadamuu danda'ama jedhanii waliigalteen akka sadarkaa gara addunyaatti godhamee jira. Suudaan akkana fayyadamti, Masriin akkana fayyadamti. Kana jennaan obbo Mallas Zeenaawii maal jedhe? Okay, nu jara dhiisuu nama tokkollee dhageenyu laga Abbaay ofii kenna dhaabna jennaan maal jedhe? Damoosa isarraan yookaan mindaa isarraan namni hunduu akka mallaqni irraa kutamu
barsiisarraa eegalee waajjiraalee miti mootummaatii fi waajjira dhuunfaa keessas warroota dalaganirraa eegalee warroota industirii kaampaanii gurguddaa qaban impoortii ekspoortii dalagan abbootii qabeenya Itoophiyaa biyya keenya keessa jiran boondii bitaa jechuudhaan tooftaa garaagaraa baasuudhaan mallaqa biiliyoonota hedduudhaan lakkaa'amu uummatarraa guuranii ofii keenya ijaaramnaa jedhan. Wanta kana warri jaarmee adda bilisummaa Oromoo Shanee Daawud Ibsaan hoogganamu kan biyya Masrii keessa jiran itti gaafatamaa ministeera hajaa alaa jaarmee adda bilisummaa Oromoo Shaneedha obbo Gumii kan ta'e proposala projektii barreeffatan haga caasaa gubbarra Eertirarraa haga Masrii jechuudha. Caasaan isaan barreeffatan maali? Nuti yoo kana gargaartanii kan bilisoomnu taate yookaan yoo kana ichistanii mootummaa kana kuffisnu taate laga Abbayyaarraa hajaan qabnu dantaarraa qabnu laggeewwan akka Awaash laggeewwan akka Gannaalee laggeewwan akka Gibee laggeewwan gurguddoo hedduu qabna kan itti fayyadamuu dandeenyu. Kanaaf bishaan keessan isinirraa tuynu isin qofti gama dinagdeetii fi meeshaa waraanaatiin nu gargaaraa jedhanii mootummaa Masrii wajjin diil godhan. Wannan isin jechaa jiru isinii kanaami namoota isiniin galleef kan isin dukkanofte rabbi isinirraa haa kaasu jechuudha. Diil godhan walii galtee gama jaarmee adda bilisummaa Oromootiin dhagaa dubbii isinii himatan. Jaarmee adda bilisummaa Oromoo Shanee Daawud Ibsaan hoogganamu wajjin diiliin godhame. Diiliin erga godhamee booda namni kun itti gaafatamaa ministeera jaarmee adda bilisummaa Oromootii fi dubbii himaa jaarmee Shaneetii fi mootummaa biyya Masrii jidduu ta'e jechuudha. Odoo kun jiru fonqolchi mootummaa bara 2011 eegalee mursiin dhufee yeroo mursiis gama bishaaniitiin waliigaltee guddaa qabanii nuti uummata Oromoodha. Uummanni Oromoodha majoritii yookaan uummata guddaa biyya sanii hangafa biyya sanii waan taaneef yoo isin kan gargaartanii cinaa dhaabbattan taate nuti bifa waraanaatiin ijaaramnee bifa waraanaatiin qindoofnee mootummaa kana takkaa fonqolcha irra kaasnee yookaan ammoo lollee biyya tana qabachuu ni dandeenya. Mootummaa biyya Masrii nu gargaaraa dinagdeedhaan bishaan keessan isin raamtu bishaan fi laggeewwan hedduu hara hedduu waan qabnu jecha lafa biyya keenyaa meetira 5 meetira 4 qotan bishaantu bahati kanarraa dantaan qabnuuti. Kanaafuu nu gargaara waliigalteen jedhamu uumame jechuudha. Waliigalteen godhanii baru agriimentii walii mallatteessanii jiran walii godhanii jiran. Jaarmeen bilisummaa Oromoo Shaneedhaa kan Daawud Ibsaan itti hoogganamu kan ammoo tinu jaarmeen bilisummaa Oromoodhaa inni bakka buufate dubbii himaa fi akkasumas ministeera jaalaa obbo Gumii kana godhate jechuudha. Obbo Gumiin kun biyya takka biyya Masriirraa deemuu hin danda'u. Still right now namni kun nama barnootaan biyya Masrii dhufe nama computer science yookaan information technology biyya Masriitti barachaa ture nama akka an beeku nama akka qorannoo irra gaggeessaa ture laaptooppiin Daawud Ibsaarraa ergamee fi community waldaa community arsiitii jedhaniini waan isaan ajajamneef jechuudha. Mallaqni Oromooti gara deeman hin beekanii waan isaan community arsiitii community kan fira dadhabee community caayaa godhi har'a warri community caayaa jala jiru sun guutuun isaa hundi isaa waan isaan barreessan hin beeka. Waan isaan post godhe eenyu akka deeggaran cufa isaanii beeka jechuudha. Kaayoo isaanii kana dur achi ta'e beeka. Har'allee biyya sadaffaa argatanii kun kan Ingiliz deeme kan Awurooppaa Jarman kan biyya feete jiru yookaan ammoo Awustiraaliyaa Kanaadaa dhaqalleen Ameerikaa dhaqalleen har'a kaayoo san tarkaanfachiisaa jira jechuudha. Kaayoo san dura oofaa jira jechuudha. Erga biyyi ittiin bilisomtee jijjiiramu dhufee jaarraa 21ffaa keessatti jechuudha. Uummata bireen wash ta'e jechuudha. Hin dhaabbate. Dhaabbannaan maal gochuu eegalan tokko eegalan. Eenyurraa eegalan Fayyisaa Furii fudhadhaa. Artistii Fayyisaa Furii lakkiidhiis fira kiyyaa jedhee nama sebbe nama biyya keessatti rakkachaa ture. Biyya Masrii dhufee kola galtummaa gaafate. Waan Arsii ta'eef miti. I don't care for Arsii. Dhimma Arsiitii osoo dubbachuutti hin jirre dhimma Fayyisaa Furii dubbadha. Dhimma artistii tokko kabajamaa fi jaalatamaa kabajaa qabu jechuudha. Akka nuti of barannuuf barnoota guddaa kan nuu kenna jechuudha. Artistii Fayyisaa Furii irratti shirri isaan godhan dhagaa. Artistii Fayyisaa Furii konsartii biyya san keessatti yeroo 6-7 qopheesse. Konsartii yeroo 6 yookaan 7 inni qopheesse kana irraa uggura yookaan kaansel irraa godhan. Biyya Masrii keessa magaalaa Cairo keessa nama miliyoona 18 oltu jiraata. Nama miliyoona 18 ol jechuun uummata naannoo Amaaraa jiru kana guutuu walitti cuunfiti magaalaa Bahar Dar keessa kaa'e jechuudha. Uummata baadiyyaa magaalaan tun magaalaa guddoodha. Poolisii guutuu magaalaa tana eeguu hin danda'u. Uummanni magaalaa san keessa jiru ispeeshaalii irra cinaan uummata
intelligence yookaan dandeettii FBI akka CIA uummata kanaati uummata dandeettii siviilii ta'anii jechuudha. Gumiin kun isaan kana walii galuun jecha nama kana yeroo torba irraa kaansil godhe jechuudha. Fayyisaa Furiidhaa biyya sadaffaa argate. Ees Ameerikaa yeroo Ameerikaa argatutti namni gumii jedhamu kun nama UN keessas dalagaa ture, nama mootummaa biyya Masriitiin wajjin dalagaa ture, nama billaa lama nyaatu, nama akka bufatti arraba lama qabu jechuudha. Mantaa ebaaba lagdaa mantaa loo mulaasu qaamaarra jedhamu arraba lama qabu. Tokko UN wajjin dalagaa, tokko mootummaa biyya Masrii wajjin dalagaa jechuudha. Jireenyi isaa kana yoo dhiira ta'e inni borganama Kaayirootti wanni taatee Itoophiyaatti hin galu. No, biyya sanirraa illee hin bahu. Naqarsa guddaa kaansarii daabiloos amaarri jettuun namni Oromoo gadiin taa'e Oromoo Masrii nama gumii jedhamu kana. Uummanni Oromoo biyya Kaayiroo keessa jirtan dammaquu qabdan warroota isin amma Oromoo biyya san jiran bar laayivii irra baanii akkanuma batatatatatat no akkasii miti no wayi hin jarjarina warri bara 2018 Facebook fi laayivii irra kono eegalte kun hin jarjarina qorra waa hundaa'uu irra gaa rakkoo isaa dhufte beeziin isi jira ka jedhu kana research irra dalagaa callisan akkanumaan gabbaaniituma rifeensa ofii kana firiijii godhanii haasa'uu miti dubbiin akkasii miti dubbiin achi hin jirtu jechuudha. Shirri kun Fayyisaa Furii konsartii irra haquu bira darbee biyya sadaffaa hin argatee filaayitiin Fayyisaa Furiidhaa baate Fayyisaa Furii akka biyya sadaffaan deemne gama UN yookaan IOMtiin kaansil irraa godhame jechuudha. They have no choice. Filannoo biraa takka hin qabu namni kun. Biyya san keessatti dukkaneetii itti buusanii jiran jechuudha. Biyya san keessatti dukkaneetii itti buusanii jiran jechuudha. Fayyisaa Furii filannoo qabne biyya Masrii keessa taa'uun qabu jijjiiramni dhufee jira mootummaan TPLF kufee jira gara biyya sagaluu qaba dhumate yoo biyya sadaffaa isa argatee ture itti milkaa'ee ni deema ture akkuma arra yaayyaa Bashiirfaan deemanii biyya Siwiidin nagaan jiraachaa jiran akkuma namoonni hedduun biyya Jarman jiran namoota hedduun nu beeyin biyya sadaffaa argate rakkoon qabu haala isaa mijeeffatee biyyatti deebi'ee kama fedheen guddatee gama diinagdeetiin haa ta'u gama investimentiin dalagatee guddachuu ni danda'a ture garuu jibbiinsa warroonni shaniidha ummata biraatiif ummata isaanii ajajamaniif qabaniif jecha warroota akkanaa Shiyaa Qubiin namoota hedduu achi deebisanii danda'an. Achi booda chaaptariin isaanii kan biraa maal ture? OMN Girmaa Xurunaa faanii beektan. Namni Girmaa Xurunaa hin beekne hin jirtan yoo konkaa fi qafoo kataatu taate malee. Namni beekaan gulummaa irranaa hin beekne hin jirtu yoo diqaalaa Oromoo taate malee. Diqaalaa Oromoo yeroo jennu kana diqaalaa jechuun bararramaa miti. Afaan Oromootiin miti diqaalaa jechuun በአማርኛ ነው ድቅል ድቅል jechuun remix DJ jechuudha yoo barbaadan. Diqil ka jennu kun maaliif sabab haadhaaf abbaan isaa yookaan Amaara ta'uu danda'an yookaan haati isaa yookaan abbaadhaan saba biraa ta'uu danda'an warroota gartee background fi beesii isaan beekne warroota bu'aadhaaf faayidaa har'a argatee jiraatee nyaatee dhuguuf bulu kawaan buriitii hiyyaanne saba isaatiif lammii isaatiif hiyyaanne warroota akkana biyya san goote maal godhan OMN dhufe OMN yeroo dhufu kana fincillee gale bara 2015 gama lubatti jechuudha fincillee gala OMN tumsa OMN eegala biyya Kanada, Australia, Awurooppaa biyya garagaraa eegale deeggarsi uummataa godhamaafii ture jechuudha. Yeroo deeggarsi uummataa godhamu kanatti maddi galii jaarmaa adda bilisummaa Oromoo shaneedha. Maqaa ayyaana goototaatiin maqaa ayyaana wabootiin waggaatti bara 2 bara 3 nyaachaa turan koomunitii garagaraa keessatti ulaaltummaa isaan qabachaa turan. Dhaloonni Haruuni kun silaash madammadoo waan biyya nyaachisee xarabaadhaan jalaa dhahee kaalchoodhaan mataan isaan dhaabeef jecha maal gochuu eegalan duula eegalan. Duulli isaan eegalan kun eenyurratti eegalan? Obbo Jawaar Mohaammed OMN uummanni Oromoo gara isaa garagale jechuudha. Maaliif uummanni garas garagale? Hojii qabatama ragaa qabataman waan garsiiseef tarsiimoon masakee uummata Oromoo mataa fi miila walitti qabee dhimma jaarmoota siyaasaa Oromoo dhiisee Oromoon tokkoomee baakibbatti baadiyyaatti baakibbatti tokko ta'ee uummanni Oromoo fincilee dammaqee ka'ee mataa miila walitti qabatee mirga abbaa biyyummaa isaatii fi mirga isaatiif akka falmatuuf uummata Oromoo dammaqsee jira. Dammaqsinamaa jiran okay beekaan gudummaa irrana
ima barreessa aga sagaltamii dhibbaafeetti taajabbii eegalee asiin girmaa xuruna jira biyya keessa asiin dammoo yaazuu kabbaba jira biyya Masrii laala caasaa jira kun biyya Ameerikaa taa'e kun biyya keessa taa'e kun Masrii taa'e caasaa jira zaraggu dhumate jaaramee tokko tarsimoo mataa fi qaba caasaa mataa fi qaba har'a nuyi tokko kan jedhan taate nama noon accept I don't accept it in front maal godhan OMN irratti duulli eegale duula OMN itti eegale kana OMN biyya Masriitti yeroo jalqabaatiif OMN qophii isaa kabajatu obbo Nasiiboo Hundee keessa ni beektan biyya Masrii keessa lama ture nama maatii qabu nama maatiin isaa biyya I think ka biyya Australia jirti ilma achi qaba innis keeziin isaa qophatti deemaa turte Nasiiboo keeziin isaa qophatti deemaa turte faamiliin keezii qophatti qaba ture hamma maal eegalan qophiin kun jalqaba qopheeffame warroota qophii kana jalqaba qopheessu qophiin OMN yeroo qophaa'u kana jalqaba irratti dalagamee irratti hojjetameeti Nasiiboon faanis namoota biyya san keessa jiran beekuun balan yookaan ammoo jinuu wagga tokko waan deemaa jiru san akkuma anu wadhuu fi beeku kanatti beekuun malanii iccitiidhaan godhanii qophiin kun qophaa'a qophiin yeroo qophaa'utti namoonni iddoo achirratti himatanii jiran Jowaar Mahammadii fi Iskeel Gabbisaatii fi Jaafar Ali ammoo akka achirratti hin hirmaanneef shirri guddaan godhamee jira dalagamee jira obbo Jowaar Mahammad yeroo biyya Masrii dhaqanitti tikeeta meeqa murate beektan Jowaar I think tikeeta gara 4 murate tikeeta 4 yeroo san Hayilamaariyaam ibsa ejjennoo guyyaa sadaffaa ittaanu ibsa ejjennoo baasee ture jechuudha maal godhan tiim OMN kana warra galii ayyaana waboo madda galii ayyaana waboo sirna qal lawxiitiin wayyaanani warra hiddaan buqqise warra ayyaana waboo jedhanii maallaqa biyya Saudi Arabiyaa Germany Australia Canada Zuppi Awurooppaa Norway gurachaa turan kana hunda sirna qal lawxiichuun divert godhan jechuu kara OMN maallaqa gara divert OMN ta'e kana holola eegalan tajabbii kutaa tokkoffaa tajabbii kutaa lammaffaa girma xurunoon dhufee jijikijaa fi jinni Zuppi maarree intarneet akka maqaa isheen kalabee warabdota akka ta'e ingili jirtu makasih dekat deh wal guratani aci menam beach menam Zuppi aci girma turuna yang mati wal girma turuna jaratin yazu kebaba yang mati holol agara-gara biasa kesti umuran mutuma biasa di wali galudan yazu kebaba medium biya araba ma isafidi wali galte deal kaban yazu kebaba medium biya araba isafini yazu kebaba mali medium biya araba ramal dalam nama afan araba tu betul apa biasa kesa mo nama degree tak kamu nama degree lama kamu biasa kesa apa nama doktorat kabate biya Masrii kesa tahu jero Oromo degree kabate biya Masrii kesa tahu jero makana damma mal kodan gumik jawjin astana fi jirani OMN redul legal gaf OMN redul legal mo mal jiraman jero lamma fatif OMN kopi tak kabisa rti kopi sini deeggartu tak misensun isa hundi akka uguraman akka hirin bisa dafa jala gubatu I think gibbe kan gaji itu tuh OMN ka arabi jisan kesi jiran kameramani bisan kesi jiru sederka isan ira jiran nutin ben yo jadi kapani dubbatan mali yo kammo jara flight ya gacu jiru ko gator basade segala cita ikana tayar rabu sudah ndak ummanni kun ummat Oromoo irratti shira dalaguudhaan muuxannoo digrii piroofeesarummaa PhD qabu waan ta'eef anan beeku Abdii faa jettaa Faayisaa gaazexeessituu OMN jettaa namoota hedduu jira warroonni dhugumaan shirri akka dalagamu beekanii biyya galan akka Abdusalaam faa biyya galan dhumatee jira Abdusalaam maaliif biyya galee filaayitii jalaa gubate moo rakkoon isaa maal ka jedhus inni haa dubbatu irraa anaa gabii kun irraa dubbadha jechuudha. Tiim OMN register godhan tiim OMN register gochuun mootummaa biyya Masriitiin waliigaltee qabanii mire diilii qabanii laga abbayyaa jannaa faddaawallan yoo ka ijaaramutaatillee nutu diiga yoo ka ijaaramutaatis nutu diiga akkaataa itti diignu nutu beekaa sinu cinaa dhaabbadhaadha diiliin jarri qaban godhame okay warroota caasaa OMN kana nu balleessaa jira waa lamatu jira waa lama addaan baasnee beekuu qabna tokko mootummaa biyya Itoophiyaadha tokko lammaffaan shaneedha mootummaan biyya Itoophiyaadha maal jedha diilii qaban seera shororkummaadha shororkeessummaa idil-addunyaa wajjin difeend godhuuf yookaan dhooguudhaaf ugguruudhaaf waan kana waliigaltee addunyaa mallatteessee Itoophiyaan mallatteessee jirti maal jedhan jaarmeen bilisummaa Oromoodha ABO ka jedhamu biyya keessa jirti yoo kun jaarmeen kun jaarmee konstituushinii kenna yookaan seera kenna humnaan diiguu barbaadu hogga mangistuun baay'ee lamanaa የሚፈልጉ ኃይሎች humnoota seera biyyattiin kenna barreeffattee tumattee qabdu kana humnaan diiguu barbaada waan ta'eef jecha ummata kana biyya san keessatti akka nurra uggurtu
كجرا مجرى قافا جوار محمد بيجي مسري بوي نبتني مسري لكيدو في قافا بوجا سرفا إلى مرام قبيدو بتيجو يرد أورمو دمك أورمو قافا جوار محمد بيجي مسري لكيه أشي قدبي إلى مرام مقلة شاكني قافا إلى مرام مقلة شاكني مكا أكتيفيستوتا مكا دكتوروتا بروفيسوروتا ليستي وجين إمباسي إثيوبيا كانوا جناتو يورو سنتي كوجانو أنت في جدة وان كانوا قلنا جريشوا واللي قلت يورو سنقولني قام تكون وإمني ساتوتي أكتيفيستو تاتوتي ساليها سامي أمو أسكي سمكمت نو لا أورمو ساليها سامي وان كان كيس إمكمت أكمل تيمكمت هو كجنو تاتي موتوما ويانة تيبلف كاي لما رم دسالني نوغرم دنتا إسا وإمني جوار بروفيسور سكيل في وروتا غرغود دون أمالي artisti Saliha Sami dan tentang kawan tur yoro sirti kana lali kana bakkatana jabe faddu kaptina kabad achkora gobanaa kaisi kaptina listin ni kenama wali okay wajalan kufte abijudu wali galte sun listi black listi ke soro ta sun black listi ke sasarrazamu yokanamu haqamu dabu ni malan woro lam aktivistoro kade mantati hidamu ni malan woro lam o menere tasano o menere dubbatan ka english jiran ko holand jiran ka jinnisu bije gara jiran listing jira haqamu ni mala chuma diran fatami abiyi so kana yaadachuu danda'u achuma irraan fachuu mala garuu warroota akka Saliha Sami artistoota kennaa fi qabsaa'ota Oromoodhaa biyya san keessatti gadi hin taa'e tokko uummata shanii jaarma shanii adda bilisummaa Oromoo jedhamu kana jaarmanni shanii adda bilisummaa Oromoo daawuduu san hogganu akkamitti uummata kana gadi hin taa'u jettan taate gama gumiitiin listii warra OMN jedhama jedhani okay mootummaan Itoophiyaa akkana jechaa jira waliigaltee qabnaa gama shurkoosistomaatiin gama bishaanii kanatti jira misoraa gama bishaanii kana jira okay gumii ati gurra kennaa nuuf waan hedduu dalaydaa uummata kanaafaan beektaa sirrii beektaa mootummaan kun warroonni akkana biyya keenya seenii jedhee jira warroonni kun shoroo keessaan beekamanii innaa namoota akkamii jennaan okay listii mootummaan Itoophiyaatti kennee jira tak OMN jira caasaa jiru guutuu mootummaan Itoophiyaatti kennee jira okay hin dhufa gumii kiyya dhufa qaama gumiin kiyya dhufa maal jedha warri shanii okay OMN dhufa maaliif maddi galii ayyaana gootota fayyana cufamee jiranii maal godha dafee okay Jawar Mohammed Isqeel Gabbisaa Jafar Ali Maarree Zuppii kana guutuu lafa kaayee tarreessaaf jechuudha amma hoteelli tarreessuuf konfarm godheef jira konfarm warroota godhan kana malee ka dabalata warroota mootummaan Itoophiyaa kennee alatti dabalata nu dabalee jira okay yeroo listiin kun kennamu dhugaa hubachuudhaan dhugaa warri shanii deemuun kana hubachuudhaan Saliha Sami isaan jala garagaltee turte daayivert taate OMN dhugaa dalagaa qabsoo uummata Oromoo okay konsartii OMN biyya Jarman konsartii OMN Austraaliyaa Kanada Awurooppaa biyya gargarsa bilisaan tikeetta mataa isii muratte wanti kun waan Oromoof oolu waan Oromoof ta'uu beeytee tikeetta mataa isii muratte wajjin naan turte bar wanta kana isiinis jidduu laayivii fa'aa warabdi obboleettiitti enna qaaliin Saliha Sami warabbee warroota qabsoo Oromoodhaa qabranii awwaalanii irra taa'aa turan saaxilaa turte maqaa dhoftee jirta I think gumiyyuu na fakkaate gumiyyuu maqaa dhoftee jirti na fakkaate isiin tun warroota ekstiraa yookaan ammoo tinuu warroota dabalataan maqaa san keessa liistii kana keessa dabalame keessa jirti jechuudha kana wanta kana godhan maali black list keessa seenti jechuudha masiin black list kana keessa namni Salihaa kaa'e osoo abbaan fedhe mataan ishee Salihaan dhuftee obboleettii kanatti dubbatu taate an xiinxalurraa hubannoo beekumsa qaburraa haga beekuraa garisichi dalagarraa akkasitti keessa kaan gaafsan keessa kaanimi har'a ammoo dagachuu malan har'a ammoo irraanfachuu malan blacklistii keessa kaanimi gumiinis ni dagata poolis ni dagata already blacklistii keessa dagattu kompiitaris ni dagatu maashina irra saam saayibi sa'aatii maqaa kee itti godhan bum jettee gabbaata okay ni barbaadamtaa dhumati dhimma akkanaa kanatu biyya san keessatti deemaa jira jechuudha namni shira kana adda durummaadhaan hogganu namni Oromoo biyya san keessa jirtu gadi hin taa'e dhimmi Saliha Sami kun amma dhimma community lamii akka ta'u akka barbaadan community guguddoo caayaa fi waldaa community caayaa fi waldaa yeroo jala eenyu akka hiriira jiru hundi kennanii beekna shirrii naqarsaa kaansarii guddaan biyya san keessa jiru addunyaa kanarra biyya takka hin jiru namuu biyya gargaraatti wal kabajee jiraata jechuudha kanaaf shirri obboleettii teenya irratti dalagame sun akkuma fayyisaa furii konsartii isaa gijee torbasa irraa kaansil godhan har'a Saliha irratti irra deebi'anii dalagaa jiran jechuudha Saliha Sami irratti konsartii kana irra deebiidhaan irratti hojjechaa jiran jechuudha
konsartii Saliha Sami kana kaakisuu danda'u eenyu gumii qofa namni tokko hin danda'u namni tokko hundi isaa taree jira kaa shaakufillee biyya gara biyyaa deebi'u badee jira biyya sanii namni biyya sanii tafe gumiidhaan namni biyya sanii turuun beekamu ekspiriyaansii hedduu qabu afaan biyya sanii barate aadaa biyya sanii barate warroota dandeettii yookaan ammoo tinuuti ka biyya sanii wajjin nama hojjetu nama dalagu isaa malee namni tokko hin jiru. Konsartii Fayyisaa Furii yeroo jaamoo torba karraa sarrasiise isa har'as waan kana gochaa jiru isa jechuudha. Salihaan nama of danda'ee of fakkaatee deemu tokko nama ajaja namaatiin deemu yookaan dhiibalu akkana jedheef akkana dalageef jettee deemu tokko miti. Shiroota hedduu jira. Mootummaan biyya Masrii qofa fakkeenyamee haasofnu biyya Ameerikaa konsartii qopheeffatte maaliif hin sarrasan? Biyya Jarman biyyoota garaagaraa irratti maaliif hin sarrasan? Maana qabne. Maali wanni isa adda godhu jira achite hin jiru wanni uummata kana uummata Awurooppaa irraa adda godhu maaltu jira? Mootummaa Itoophiyaatti haqsiise akka hin jenneef mootummaan Itoophiyaa mootummaa Kanaadaa caala obboleettii teenna intala tana Saliha Sami artistii kabajamtuuf jaalatamtu taraabaarrabanii irratti taraabaarrabanii hidhaadhaa baasan maali shaayii zeemaan kana beektanii what the fuck kan akkamitti hin beekne amma Saliha Sami dubbiisitti mootummaa Itoophiyaatti qabuu hin dandeenyu. Mootummaan Itoophiyaa diina muftiifan itti birmatanii baasii qoonsilaa jinnii waan cufa godhanii mucayyoo achi baasan. Dantaa Saliha Sami achi qopheessite miti konsartii Finfinneetti qopheessine Finfinnee irratti qopheessite moo qopheessine awuraa kan eegaa. Mootummaa Itoophiyaa Saliha Sami silaa barbaade akka Itoophiyaan seenne guruu hin danda'u eerpoortii Itoophiyaatti deebisuu danda'a. Miila maddaraashii akkamii kireessaaf uummata rabbiin si qabe haganallee beektanii dammayxanii hubachuu haganallee hubachuu dadhabdanii warra gara isatti warra mootummaatti qabu jira dhimma Saliha kana mootummaan Itoophiyaa harka keessaan qabu abiyyi harka keessaan qabu kanan beektanii akkamitti hin beekne kana warri bilaaklistii keessa sii kaa'e warra gumiifaa jechuudha warra isiin akka barbaaddetti ajajamneef ajaja jaraan fudhannee warra biyya sanitti kan biyya sanii wajjin dalagaltu dhimma kana godhe hidhaadhaa baasee mootummaan Itoophiyaa galatoomfachaa jirame achii baastee ba'an ishii mootummaa Itoophiyaa baasee beekne kan mootummaa Kanaadaa dura dhaqqabeefi isiin dhugaa dubbattee akka dubbatte achi erga baate duuba konsartii wanni kaansil irraa goosisu maali uummata kana jechuudha uummata Fayyisaa Furii irratti yeroo torbaa ol konsartii isaanii kaansil goosisetu har'a Saliha Sami irratti shoora taphachaa jira gumii kana suuraa isaa hin qaba yoo barbaachisaa ta'e isiniif maxxansa uummanni ijoolleen teenna Kaayiroo jirtan dhimma kana yoo akka dubbattu taate borganama tikeettii biyyatti galuu muradhu yookaan awwee dhaqiitii biyya nagalcha jedhu abadan Ameerikaan deemtu abadan maqaa gumii dhooftee biyya sadaffaa dhimma argannati argattullee xayyaararraa si buusa ብላክሊስት ከነከሰስ ካየቹ እንደዚህ አይነት ፓወር ያለው አክቲቭ ሰው ነው ነም አክቲቭ ከናቲ ከናፉ ኡምኒ ኦሮሞ በከጅተኒ ማቀሩ ይካይሮ ከሲተን ደመቃ ዋሁ በዳ ወሮኒ ገሪ ማጅራን ቤተኒ ወሮኒ ሜሻ ተበታል ሜሻ ጋፈ ጆለ ተበኑ ነገጅ ከሰሪፍ ወኒ ኩን ነገኛ ከሰኒፍ ጅደሜ ሀፌ ኔ ኦሮሞ ቦምቢ ዶስቲ ኦሮሞ ዋፈነዳቲ ኦሮሞ ዋጃይቲ ማሊ ነገኛ ወኒ ጀደም ቶክ ኪጅባ ወሎሎ ኦፈን ፖሊሲ ቦር ቢያ ፍሰኒ ፖሊሲ ሚቲ ደነቲ ኦሶ ፕሬዝዳንቲን አሲሲ ነዳ አብዱል ፈታህ አሲሲኒ ቢያ መስሪ ከገበዩ ዱበቱ ታቴ ዲማ ከነራ አክሰፕት እንጉሩ አክሰፕት አላርጉ ወኒ ዱበኔ ወኒ ኩን ነገኛ ከሰኒ ፊ ነገኛ ከሰኒ ነኒ ጀደም አረባ አቺ ዱፈኑ ጆቁ ጅራ ኖ ኦሮሞ አቺ ዱፍቴ ወን ኦስቱ ጅራ ኖ ፈር ኔቨር ሂናፋ ሃሲዱማ አሲንድሮ ብላክሊስት ከሰገለ አረለ ረቶ ጆቻ ጅራ ተካለመ ጉሚ ጀዶ ዶገተነሲ አናቱ ሸበይ ካስከፈ ስለማቆ ነው ዳታ ኢሳው ጉቱ ወርካ ከባል ዳታ ኢሳው ጉቱ ዩሮ ከራ ኢመለረ እንደና ኢመለረ ጅራ ዩሮ ኢመለረ እንጅሬ አንከ ዳታ ኢሳው ባሱ ታጅቹ ነው ከራ ከራፍ namni kun shira hedduu bisan keessa hojjechaa ture amma shira hojjechaa jira obboleewwan keenya kan biyya Masrii jirtan laayivii gabbaatee hin dubbatin yoo gabbaatee dubbatte rakkoo qabarra laayikii namni sii kenna koomentii sii kenna dhumate laayikii fi sheeriidhaaf koomentiidhaaf yoo kabijaa baatu taati ayyoo teetii galteerra qixxaa haphii biddena ayyoo teetii nyaachuu si fayyadu abdii takka dhagin
Yo boleh ke Amerika Kanada Australia jira tan amata shantama dibbat kasi si kallabu ndan boleso isa yo kabda tutati jechu gama yo niti sigar garan kira manan kafalatta aga to koni jirata domati kalachi woni to konjiru jechu kun ta'u in qabu jechu kanaf ummanni biyya keenya imal oromo biyya san jirtan dammaqu qabdan wal ijaru qabdan tokkummaa qabaachuu qabdan wal dhageetti qabaachuu qabdan warroonni dargaggoonni keessattuu especially community irraa bilisa taatanii wal jaartanii community waldaa fi community maqaan jiraatu na eegartanii akkuma kaawootii fi akkuma adablisummaa oromoo shanii walitti gaarreeffannaa karaa dhiistanii tokko taatanii nama kana gama mootummaa Itoophiyaatiin haa ta'uuti gama mootummaa biyya saniitiin xabaqaa barbaachisaa qabattanii namni kun nama nun gadi nu taa'e biyya tana keessatti akka nun bashannanne biyya keessatti namni stress qaba biyya faranjii dhufneen waggaa lamatti stress godhadhoo jettan tiriis godhan hospitaala si geessanii bakka bashannanaa si geessanii maal barbaadda akka stressiin depressionii kun sirraa hir'atuuf kunuunsa si godhan waan kana UN itti petition what the fuck qeerroon biyya san jirtan petitionii guutanii nama kana report godhuu dadhabdanii zaari live hottata live irra baatee dubbatta taawarallee nun sattaka petitionii guutanii nama kana IOM keessa fi UN keessa ari'uu dadhabdanii petitionii guutanii sadarkaa mootummaa biyya sanitti petitionii guutanii gama namicha kanaatiin rakkoo yoo kadhuuf taate dhimmi asiin dura nama bisaa ture nama kana daataa namni kun asiin dura qommee kijibee hunda guutanii waan kana godhuu dadhabde live qucci malee akkamitti haaraa lama ni yaasaraam maa kana hin balayne namni kun Saliha Sami mootummaan biyya Masri hidhuu hin danda'u mirgalleetti hin qabu black listii fedhee keessa hosii kaa'e jechuudha. Warroota international shororkeessitoota addunyaan barbaadaman ni jiran isin listii san keessa taa'uu hin dandeettu. Mootummaa biyya Masri irraa dantaan qabdu isin lammii biyya Kanaadaa biyya kiyya seenanii biyya kiyya irraa bahiidha malee isii hidhuudhaaf mirga hin qabu kanan sodaatina isii hidhuu hin danda'u sa'a 24 oguruu ni danda'a malee isii hidhaa biyya sanii buusuu inuma hin dandeenye lammii biyya tokko hidhuu hin dandeettu biyya kiyya seenanii irraa bahiidha bakka dhumati kana ala wanti kan jiru jechuudha kanaaf waa lama isinii mootummaa Itoophiyaati mootummaan Itoophiyaa limitiin isaa eessa akka ta'e limitiin warra shaniidhaa eessa akka ta'e lafa isinii kaa'ee jira jechuudha kanaaf shirri biyya san keessa deemaa jiru keessa namni harka qabu gumiidha namni waan kana duuba jiru jira waan kana qeerroon biyya san jirtan irratti hojjedhaa wal ijaara kana inni lammaffaa qabxiin kiyya kan lammaffaa bal'inaa sitti hima waa'ee kanaa boru waa'ee amma deemaa jiru kana akka Masrii konsartii akkaataatti qaqqame kana bor irraa dubbannaa artistii kennaa hangafa Oromoodha fi beekama yaa karaa deemaa jiruuf neetworkii keessan irraa bahe ilmaan Oromoodha wanni isin beekuu qabdan tokko maalidha dhimma biyya Masrii keessatti deemu kana namoota dhuunfaa yookaan namoota tokko tokkotu waan kana godhe ka jedhu kijiba soba namni dhuunfaati miti Jawaar Mohammed mootummaa Masriitiin walii galee waan kana godhuu hin danda'u never ever he is individual person they have no organization political organization hin qabu jaarmaa siyaasaa Oromoo haa ta'uti jaarmaa tokko hin qabu waliigaltee diiliin kan godhame mootummaa Itoophiyaa fi shanii jidduutti dhumate mootummaan biyya Masrii kara lachuurraa carraa argatee hundatti fayyadamee bishaan laga hidha Abbayyaa akka irraa fashalaa'u akka irraan dhaabbanne godhuudha falli jiru shaneen ammoo laga hidha Abbayyaa kana nuti isinii diigaa nuti dhoosaa kanaafuyyuu nu gargaara waan meeqa gochaa turanii yoo ka yaadatan taate ministeera hajaalaa ta'uti baalasilxaanni angoota Masriidhaa bara 2015 bara 2016 sorry bara 2016 qophiin Oromoodhaa bakka jirutti dhufee hirmaate moo hin hirmanne akkanuma qofa naa himaga awuraa kan egaa awuraa na wajjin asi namni Masrii baalasilxaana ta'e konsartii kanarra dhufee hirmaate moo hin hirmanne naa hima himii dubbadhu awuraa konsartii kanarratti gaaf dhufee namicha alaabaa uffatee isinii baasaan booda achi ga'ee gaafa namichi kun konsartii alaabaa uffatee achirra dhufe aangoonni Masrii kun isin cinaa jirra Oromoo jabaadhaa namni jedhu qophiisu qopheenu ture qophii gumii faan qopheessan qophii warra shanee ture attaaqam ijaarulla hin beeytan osoo hin beeyne osoo waan hubanne akkanaan hin dubbatinaa hin haaseenaa hin afarsinaa waan afarsinaa kana jedha namni tokko ammoo dubbii tana fuudhee namoota dhuunfaatti achi qabuun nama farra hin barbaachisu
namni dhuunfaa tokko waan kana godhuu hin danda'u guruupiin osoo taane nu godhuu hin dandeenyu mootummaa bar wanni isaallee irra godhame kun waan sadarkaa bar mootummaa Awurooppaatii fi mootummaa Afrikaa diidii jidduu godhamu bar maal taatanii namni tokko mootummaa Masrii akkamiin mootummaa Masriitii miti namni tokko mootummaa biyyi walii galee nama tokko biyyarra akkasiin nambisuu hin danda'u never achi miti Itoophiyaa Jibuutii akkasiin is godhuu hin danda'u Jibuutii xiqqoo san biyya xiqqoo Masrii jechuun warra Moosaadii fi Israa'el KGB faa Raashaa faa wal qixxaa'u dandeetti jira ate min aynet hizbi bicha እንደሆነ waan hin jirre yookaan ammoo wanni kun nageenya keessanii kijiba ውሸት ነው nageenya ummataatiif ውሸት ነው hin jiru nageenya ummataatiif wanni kun ta'e yookaan ammoo tinuu asiin ammoo tinuu dhufanii namoota dhuunfaa waan kana godhe never waan kana akka godhe isin fakkaata tokko mootummaan Itoophiyaa dur yeroo ilmaram ture liistiin register godhetu jira liistii san keessa Saliha Sami hin jirtu jiraachuus hin dandeettu liistiin isin keessa jirtu liistii warri shanidha dabalatan isaanii kenne riikardii san keessa jirti dhumate jira farti qaus dhumate kana achi ala wanni biraan jiru shira biyya san keessa namni akka kiyya beeku hin jiru wanni ka'uun gabbayyi na wajjin dubbadhu na wajjin haasa'e na wajjin dubbadhu ka jiru kana wanni jiru kana fakkaata namni dhuunfaa kana godhe oduu hin jirre kana fuudhuu dhiisa kattaanu maalidha ittaane artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa hangafa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa kan xurree nu saaqe kan tokkummaa Oromoodhaa tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jedhee nu barsiise artistii Nuhoo gobanaa ilmaan Oromoo gargaaruu qabnaa birmachuu fi qabnaa maatii isaas gargaaruu qabnaa ganama kana sonni miidiyaa laayiv waraabaa ture laayiviin hedduun inni irraa waraabe Oromiyaa keessaa magaalaa Adaamaati hospitaala jeneraal hospitaala yookaan ammoo hospitaala waliigala Adaamaa kan ta'e irraa waraabe Nuhoo gobanaa cirattis abbaan qabeenya Oromoo fi abbaan qabeenya hospitaala Adaamaa jeneraal hospitaal Haji Kabir Hussein achitti argamanii jiranii Haji Kabir Hussein achirratti interview godhanii turan interview isaanii baay'ee tokko dinqisiifadhee waan onnee fi amilee hedduu namatti tolu baay'ee tokko jechuu galatoomii ulfaadhu wayyimii rabbiin kana caalaa sitti haa bal'isu jennaanii achirratti jecha Kabir Hussein jedhe tokko lama sadii dubbachuu barbaada Kabir Hussein wanni achirra jire Nuhoo gobanaa rakkoon qabu nu biratti ni yaalama hospitaala sun hospitaala guddaadha hospitaala haaraa meeshaan isaan fayyadamanis waan gaarii doktoroota adii warroota biyya alaa dabalatee hedduutu jira garuu jedhe ummati Oromoodha nama kana cinaa dhaabbachuu qaba namni kun nama Oromoof jedhee wareegama qaalii hedduu kafalee nama Oromoof jedhee jireenyi maatii isaa gaaga'ama hamaa fi cimarra bu'ee kanaafiyyuu nama kana cinaa dhaabbachuu qabna koree wahii dhaabbachuu qaba koree kadhoo kadhaan nu taate tumsa mallaqaayyuu gurguru taate miliyoona 4 kan gurra miliyoona 4 gurru kanaan ammoo koreen dhaabbatu kun ji'a irraa isa to'achuu maalirra akka jiru sadarkaa inni irra jiru sadarkaa maatiin isaa irra jiruu fi maatii isaa yookaan ilmaan inni dhalee biyyaa qabu tanallee kan mana kiraa keessa jiraatan kana akka isaan mana kiraa keessaa bahanii of danda'anii jiraataniif mallaqni nu walitti qabnu kun mana sanis bitee fi mana jireenyaa bitee fi maaliif ilmi namaa ni dhukkubsata ni fayyaa yookaan ammoo tinuu tarabbis itti dhuftee akramuu mala yookaan akramuu taates ilmaan tun nama biraan qaban ji'arra waggarraa ilmaan Oromoo kanatti gartanii namni kudhaarra sila namni tokko gartee hospitaala international biyya addunyaa fedhe geessee yaalchisuu danda'u jechuudha kanaafiyyuu nama kana cinaa dhaabbachuu qabna maatii isaatiif akka Kabir Hussein jedhe mana jireenyaa uummanni Oromoodhaa ijaaruu fi qaba mana jireenyaa uummanni Oromoo ijaaruuf ammoo ilmaan isaas yoo inni kan boruuf rabbiin godhu ittiin godhiniti nu dhukkubsatee ilmi namaa tarabbii dhufte ammoo akiramu taate maatiin isaa ilmaan isaanii keessa jiraatanii yoo kutaa sadii ta'e kutaa tokko keessa jiraatanii kutaa lama kireessanii osoo nama akka dhanni sooshaal miidiyaa irratti hin baane jiraachuu danda'an namni rakkoo hunda dabarsine hin jiru qabsoo Oromootiif jedhee nama maatii isaa ilmaan isaa facaasee biyyoota garaagaraa keessatti bittinneessee nama jiru namni kun nama qabsoo Oromoo keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti artistii isaan qixxaatu ni jira jedhee jira Isiyaamti harmeen yaa ilmaa koona dhaqqaba isiniin jetti harmeen yaa kabarnoota qabdan kan biyyan baa keessa jirtan jedhee nama sirbe waldhaalaaf isinii kan jettee Oromiyaan keessan isiyaamti jedhee Kabir Hussein guyyaa ganama kana bu'aa ture Kabir Hussein baay'ee tokkoon isaa cabaa garee jira baay'ee tokkotti gadduu abbaa qabeenya itti namni kun ammallee nama hospitaala